أبو بكرين تياتا أنت لو مسات يروم تتأمم مسالو تيو إسي هي تملي سوى جنجراچو هندن روجتون تنا همين يرتنا سوى نجتو أكو ما إسي تلتو زيادو تنا أتلي سلا تلتو يادو في تريغارو موتو يو ون أتيادو في ون سعادن هات إلماني يادو دوي دفكرها دفعلا سعادن ملي وانجت وبريتي تي أنا فاتي غافا أني غربي ياغلو كأو وادا ولينسين نيجت بقوم هاسو سعادن بغربي وبريسي ديرسي قباتي وانجرو مراسو ليبي كان دران اللي جراتشو مروان نسين غرا كيسا قباتيچو تليفون سيد بالله تليفون الراكاسو ددي اكا يادا كيتي كلا سعادن بيتي غلتي ازي اريته ابو بكر كوبا غلفته تليفون الراكاسو ددي اوبلدي دي قالي سادا هذا علماني كبجمتو هذا ورا كبجمتو هرياك يا ابو بكر والله وني اتلبتو في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجير تورو توتا في كبجان توتا كيا كم نجاك سنفيا لجرت بكوجر تنيت نجني كيا كأن الرام مد سناجو سنيجتا إيه هرا لدي بي كمالين دي بتيجي تون كسينافو هرا جواني دي بي إني دران درسو سعادة جارتي أبو بكر هذا ورا جنما ميديا رت أزباطه يادكي أو توتا كيتي في جالت توتا كيتي أكسيتي yaada bilchaata akkasitti ibsuu keetiif hedduu galatoomii siin jechuun barbaada. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya egaa wallahi sa'aadaa haadha ilmaanii haadha kaleessaa jaartii guddoo Abubakar jechuudha. Miidiyaa kanarratti yoo isiin as baatee waan amma haasamaa jiru kana ka dhageettu taate intala amma isirratti waan akkanaa dalagaa jirtu tana yooma gurra ofiitiin ka dhageettu taate akkam jettii jedheen dubbachaa ture. Egaa isilleen har'a hagala tomtu akka nasiibaa ta'ee as baatee turtee waan kana dhaga'uu hin dhabne dhaga'utti jira waan deemaa jiru arguun dhabne argutti jira garuu mootiyyuu hanga silaa haala tokko mijeeffadhee gara magaalaatti galle baadiyyaa keessa warra kiyya bira jira warri kiyyallee hanga silaa maatiin kiyyallee hawwiin hin baane anillee maatii kiyya hawwiin baane sanumaaf jechaani gara baadiyyaa jiraachaa ture amma mootiyyuu alhamdulillah haalli naa mijjatee jira gara roobetti ol galuufi jettee akkasitti viidiyoo bilchaataa hedduu wanni achi keessa jiru wanni isiin haasoftu hedduu garaa nama nyaatu jechuudha. Yaadni isii duraan mallee sa'aadaa tana wanni ani isii jaaladhuu fi yaada bareedaa yaada bilchaataa jarjarri hin qabdu suuta deemti laal. Jarjarsa namni jarjaru kana hin qabdu jechuudha. Wanni isiin haasoftu akka dhadhaatti kan nama seena. Maasha Allah siin jenne maasha Allah sirra jennee jirra. Intala safuun guddatte intala kabajaa qabdu jechuun akkana laal. Wanni fedhe yoo dhufe isiin hin jarjartu musharraa miti gaafa jarri kun isii tana gatanii deemanii mari'atanii Abubakariif sa'aadaa wal fuudhanillee masaanuun isiitun jechuun jarjarri wanni jarjaraa jedhamu wanni aartee sila aariin afaan namaa keessaa bahu wanni takka afaan isii keessaa hin baane jechuudha. Maasha Allah alayhi hanga silaa dandeettu haasoyteetumaan akkuma silaa isatti kanatti barbaaddee as baaftu gaafsan dunyaa jalaa badee dunyaa ofii kan akkamitti akka deeffattu yaaluu turte malee gurbama dhokatee gadi akkanatti dhokatee fagaate kana eessumaan as baasee hafuuruma isaa isaan arga jettee isaaf cinqamu malee takka fedhii ofii jala deemtee waan hin taane haasaaf hokkata Abubakar irratti illee naasuun Abubakariin tiyatta intaluma isatti heerumte ta'amma masaaluu tayoo isii hiite malee si wajjin jiraachuu hin danda'u jettuun tana hammeenya irratti naasuun jechuudha. Haasaa bilchaataa sammuu bilchaataan deemtee akkasitti ofis tasgabbeessitee waan gaarii waan namni irraa baratu waan namaa fakkeenya ta'uu dalagaa turte jechuudha. Har'allee gabbaatee haasoin isiin haasoituu haasaa bareedaa haasaa bilchaataadha jechuudha. Obboleettii xiyya qaalii Saada masaaluu saadoo amma as jirtu ta'a Abubakariin yoo sa'aadaa hiite malee si wajjin jiraachuun kiyya hin mijjatu si wajjin hin jiraadhu sa'aadaa hiikuu qabdaa jettee haasoytu. Guyyaa tokko obboleettiin ta'e taate irratti dhuftee masaanuu irratti taate ka abbaa warraa isiin jaalattu ka kaleessa abbaa ilmaanii jalaa fudhatte waan kana ni dhageessi nama lubbuun addunyaa tanarra jiru. Gaafa isiin dhageette maal akka taatu maal akka ati jettu jedheen ture har'a gabbaatee waan kaleessa jiru icciitii hedduu waan silaa nuti quban qabne haasoyte saadan icciitii hedduu haasoyte jechuudha. Ati inumaa wallaahi laziim hedduu na ajaa'ibsiite saada masaanuu saadaa hedduu sirraa hedduu si ajaa'ibe ka durii daran akka malee na ajaa'ibde jechuudha. Akkuma nuti kaleessa gaafa sa'aadan haati ilmaanii gabbaatillee hin dubbatin gabbaanee irraa dubbachaa turre haati ilmaanii masaanuu saadaa kaleessallee hin dhiibamtee dhiibbatu irratti deemaa tureeti
har'a illee mootiyyuu jechi akkana jedhamu kun sirrii miti sa'aadaa yoo hiite malee wajjin hin jiraannu waan ati jettu kun sirrii miti jedhee balaaleffachaa ture. Namni hedduulleen balaaleffachaa turan namoonni hedduun mootiyyuu harka dhahaa turan. Wanni ani jedheefillee kaleessa sa'aadaallee obboleettii tiyyaa atillee masaanuun isii tunillee obboleettii tiyya garuu immoo sillee fi mootiyyuu obboleettii turte kaleessa har'a masaanuu walii taatan. Masaanuullee walii taatan har'a Abubakarii jaarsaaf jaartii isaati isin. Obboleeyyanuma isin akkuma obboleeyyanitti wallaaltanii jechuudha. Akkasuma ta'uu qaba ture silaa. Akkuma isin toltuu si yaaddu tana atillee silaa toltuu yaaduu fi ture garuu mootiyyuu wanni ati yaadduu fi wanni sa'aadan haati ilmaanii yaaddu duudaf garaadha faallaa. Wallahi duudaf garaadha faallaa. Har'a yoo sa'aadan gadi baatee obboleettii tiyya gaafa durillee odumaa waa hedduu beeku osoo silaa jaarsa kiyya kanaan addaan bahuu malee sila anaaf Abubakar addaan baane wal hiine gaafa ati dhuftee bultii tiyyarratti itti seentu gaafa inni akkasuma dalagu san hiika malee har'a mootiyyuu oluma kaatee ati hiiki ka jettu kanaafi anaafi Abubakar addaan baasuu hin dandeettu sin jette deebii quubsaadha. Eessa akka jirtu dhaabbadhu of laalimee ati masaanuu saadaatu. Anaafi Abubakar silaa gaafsanuu addaan hin baane gaafni ani silaa addaan baanee nikaa kiyyanarraa hiiki waraqaa naa kenni jedhee deemee dhiira biraa itti heerumuu hin dadhabnee hin wallaalesii jette saadan. Garuu mootiyyuu haa fuudhu eega fuudhe shari'a isaa heeyyame jedheetiniin waa mara dallasuuti of keessa gadi qabee anaafi inniin kun anaafi Abubakariin kun kaleessa wajji guddanne dhoqqee wajji laaqaa guddannee horii wajji eegaa guddannee ilmaan biyyaatii ollaadha. Wanni kana guutuuna godhe sammara yaadadheetii dhiisee ammallee namni jaarsa kaleessaa namaa ga'u hin jiru. Inni kun abbaa ilmaanitti yoo ani waan akkasii san haasa'ee anaaf inni addaan baanee isaa fi ani wal hiine odoo an lubbuun jiru ilmaan tiyya yetaamaa hin godhu jechaafin waan silaa godhuu danda'u mara odumaa beekuu dhiisee sillee si dhiisee si eebbisee dhiifama sillee godhee isallee dhiifama si godhee siin jette. Mee ilaali hati har'a isii haadha ilmaanii tawaa meeqa qabdu isiin tun waa meeqa qabdi tokko jaartii ganamaati saadan lammata haadha ilmaaniiti. Akka isii yaaddu kanatti yaaduu dhabdee yoo sa'aadaa hiite malee wajjin hin jiraannu jettee waggaa ati haasoytu isiin immootuyyuu har'a as deebitee waan isiin haasoytu tola gaarummaa isiin haasoytu kana yoo laalte maaltu sitti dhagama akka nama tokkootitti akka dubartii takkaatitti maaltu sitti dhagama dhaabbattee of laaltee ani eessa jira wanni ana haasa'u maali wanni sa'aadan haati ilmaaniitu haasoytu maali jettee sila laaluu sirra turee jiru ati masaanuu sa'aadaa. Sa'aadan ammallee waan jette obboleettii tiyya anaaf ati gaafa ani gara biyyaa galuuf ka'u waadaa waliin seennee jette waadaa isiin sibira kaayatte san nyaattee jechuudha ati masaanuun isii. Jecha kiyyaa miti jecha sa'aadaatti irra deebi'i viidiyoo san dhaggeeffadhu hordoftoota kiyya isinillee warri argin laaluu dandeessa. Waadaa bira kaayadheetiin biraa deemee jette wallaahi laziin anii fi ati har'aan booda obboleettiidha. Anis si obboleetti atis naa obboleetti Abubakar immoo abbaa warra kennaati yoo jiruun addunyaa tun immoo tuyyuu ilmi namaa kun ni dogongora tarra irra jirtu kanaa beekisiin gaafsanuu beekte na fakkaata yoo anillee waan hin taane kadalagu taate ila hojima adeemsuma jireenya kanaa keessattuu yoo anillee waan hin gaarii waan silaa hin barbaachifne kadalagu taate na gorsi obboleettiitii akka obboleettiitti na gorsi badiitii san irraa na deebisii jennee waadaa walii galle. Yoo moo atilleen dogongora kadalaydu taate akka ati dogongora irra jirtu san dogongora sanirraa si deebisaa si gorsaa waliin dhageenye akka obboleettiitti wal jaalanne jireenya keenya oofannaa bakkama jirrutti jiru lafaa tanarra jirra wal quba qabaannee akka gaariitti walaatiisinu jedheeni waadaa kanaan biraa deeme jette. Har'a ati gabbaatee waadaa isii san nyaatte mushi yoo sa'aadan badii wayii dalaydee irratti agarte isii gorsitee akka isiin amaanaa sibira kaatte sanitti isii kana qajeelchuu miti. Inuma as deebitee akka isiin hayaata Abubakar keessaa baatu akka isii fi Abubakar walii kan dhiibbaa guddaa godhaa jirta jechuudha. Mee ilaali atii fi isiin eessa akka jirtan isiin eessa akka jirtu ati eessa akka jirtu dhaabbadhu of laalime hedduu nama qaanfachiisa. Amaanaa isillee nyaattee jechuudha ati amaanaa isii nyaattee kaatee ammallee moo dirqama isiin tuni hiikamuu qabdii jettee isii fi Abubakariin addaan baasuuf boolli ati seeniin hin jiru dhagaan ati garagalchine hin jiru jechuudha. Mee ilaali dhagaan ati garagalchine. Ati har'a amaanaa namaa nyaattee rabbi sodaadhu as deebitee kaleessallee jaarsa namaatitti heerumtee amaanaa obboleettiin ta'e ati obboleettii tiyya jettee sibira kaattellee nyaattee inumaa deebitee isii tanaa boolla qottee isii tanaa fi Abubakariin addaan yaaftee ilmaan isiin kalee odoo lubbuun hin jiru yataamaa hin ta'in
jedheen tarkaanfii silaa fudhachuu barbaachisu ka fudhadhu odoon fudhatin dhiise isiin jettu san akkasitti ilmaan isii sayyataama godhuuf yaadde ati si hin mijjanne malee Abubakariin hedduu galatoonfadha baguma waan isiin jette dhageettee jechi har'a Sa'aadaan jette onnee na cabse wallahi baguma waan isiin jette dhageettee Sa'aadaa tana hiikuuf tarkaanfii fudhatin maashaallah galatoomi dhiira waa beektu ati jaba hedduu si galatoonfadha hiriyaaki icciitii hedduu nuu bahee jechuudha baguma haasoitte Sa'aadaan baga rabbii umrii isii dheeressee qabbaatee waan jiru mara haasoitte meebii ka kana daran illee jiraachuu mara waan isiin garaa keessa qabattee jechuudha. Gaafuma Abubakarii wal fuutan sanuu Abubakarii yoo isiin asii galte nikaasi hiikanaan jedhee Sa'aadaan hiikaa anaafati wajjin jiraatanaan jedhee jettu san Abubakariin gaafadhee jira. Abubakar waan akkanaa kanaa wajjin hinaasoinaan jedhe obboleettiitii ati yaada kana eessaa fuutee siin jette mee deebisii eessaa fuutee yaada akkanaa kana ree Abubakar isii wajjin hinaasoine jedhee Sa'aadaan. Sa'aadaan leenkinoo gabbaatee Abubakariin gaafadhee abboo waan akkanaa jetteeni yoo waan akkanaa kan jettuun taate situ karaa badee akka waan jechuu barbaadee wayina fakkaate mucattiin hayyuudha maashaallah. Inni immoo tuyyuu gaafattee isallee gaafatte dura adda baafatte odoo waa takkan jarjariin dallansuun qabdu laal namni waa adda baafata. Isiin tun fakkeenya nama hedduuf ta'uu dandeetti siifillee nama biraatiif fakkaataa keetiifillee fakkeenya ta'uu dandeetti Masaanuu Sa'aadaa dhaabadhu of laalime. Lakkii huma akkanaatu hin dubbanne isii wajjin naan jedhe Abubakarii jecha kana immoo tuyyuu addaan baafadha jedhee tilifoona si bilbilaan tilifoona narraa kaasuu diddee siin jette. Tilifoona isiin biyyarraa si bilbiltee rakkoo teetii fi Abubakar kanaa meebii akka manguddootti isin ilaaluuf tilifoona si bilbilaan tilifoona irraa kaasuu didde. Akka yaada keetitti kalaa Sa'aadaan biyyatti galtee asii ariitee Abubakariin kophaa galfattee tilifoona irraa kaasuu didde. Bira tartee Sa'aadaan maal jette tarkaab yoo ati ka dhaabbachuu diddu taate haasaa amma irra deemaa jirtu kanarraa yoo dhaabbachuu diddu taate Yamaniin tama duraan beeku kararleen kama duraan beeku sii dhufaa siin jettu. Ilaa kana guutuu geette angaafa durillee waan kana dubbadhee jira akka waan rabbiin na hime mucattiin tu yoo biyyatti waan ati oofaa jirtu kana dhageette ka gaafa durii irratti dalayde diqqaatee lammata as deebitee Abubakar isii hiikuu qabda jettee haasaa ati oofaa jirtu kana yoo ka dhageettu taate Sa'aada tarkaanfii biraa fudhachuu dandeettii mataan isii jeeqamuu danda'a ilmaan ofii sangatteetiin akka as deebitu taatuun malaa jedhe wanni sun sammuu isii keessa illee hin jira ani immoo tuyyuu baguma rabbii waan sana dubbisee jechuudha. Yoo barbaachisaa ka ta'u taate karaalleen kama an beeku Yamanilleen tama an beeku naaf haarayaa miti inni dhufaa jedhe. Obboleettii biyya qaalii Sa'aada haadha ilmaanii kabajamtu haadha warraa kabajamtu hiriyaa kiyyaa Abubakar wallaahi wanni ati dhuftuuf hin jiru. Abbaa warraa keetiin itti hedduu itti booni Abubakariin hedduu itti booni Abubakar akka ati miidhamtu akka ati ilmaan keetiin addaan baatu akka isaan addaan baatullee karoora akkasillee hin qabu ammaaf fuulduraaf warra godhuun beeku. Ammatti akka ani hiriyyaan isaa argaa jirutti ganama galgala luquma qabnutti waan si hiikuu fi siifi ilmaan keetiin addaan facaasee ilmaan kee yataamaa godhuu hin qabu. Wanni tarkaanfii akkasii fudhattullee hin jirtu. Ati duraanuu tasgabbii imaana rabbiin sii kenne tasgabbiidhaan taa'e. Nutillee asuu jirra inshaallah. Wanni takka sirra hin geettu rabbii wajjin. Gaafa durii isiin akkasiin jettee amaanaa sanillee diidee inumaa irra isiin akka obboleettiitti si bilbiltee dhimma jiru si gaafachuuf si bilbilaan bilbila jalaa kaasuu didde. Maaliif bilbila jalaa kaasuu didde mee maaliif bilbila jalaa kaasuu didde? Meebii isitu waa siin jedhaati. Dhagee argamaafa dhageettii isii akka jibbite. Biyyarraa sii bilbilte rasiida itti naqattee jechuudha. Simaa tana dubbisuuf jecha. Jarjara dhabuu dhobsa qabaachuun akkana nama godha akkanatti nama oofa. Isirraa waa baradhu mee irraayyuu qabi wallahi billahi yoo duraanillee dongortu obboleettii ta'e masaanuu ta'e tana. Masaanuu ta'e hangafaa sanirraa waa baradhu. Masaanuu ta'e hangafaa tanarraa waa baradhu siin jedha obboleettii tiyya Masaanuu Sa'aadaa. Isiin kasii bilbilti ati immoo telefoona irraa kaasuu sitti ulfaate. Meelaal hanga ati isii jibbite. Silaa dandeessi addunyaa tanarraa du'aana taqxee akka galchituun natti dhagame jechuudha. Wallahi lazim. Kanaaf ammallee isiin dhaamsi isiin sii dhaamte Sa'aadaan laalaan wanni hedduu isii galatoonfadhu furdurtoota isinis naa galatoonfadha Sa'aadaadha ilmaanii tana wallahi. Yaa Sa'aadaa siin jette laal obboleettii tiyya. Yoo dandeessan duraanillee gaafa wal fuutanillee namni walitti isin fide hin jiru ofii wal jaalattani. Anillee walitti isin finne isin jidduu hin jiru ofii keessanii dhuftanii wal jaalattani. Har'allee mootiyyuu ofii keessanii walitti kaatanii wal dhabdanii yoo dandeettan gabbaatanii miidiyaa irratti waliin hafarsina. Isin jala qaanfachuutti jirti jechuudha. Gocha isin dalagaa jirtan kana qaanfachuutti jirti jechuudha. Gabbaatanii miidiyaa irratti waliin hafarsinaati isin jaarsaaf jaartidha walitti deebi'aa nagahaa wajjin jiraadha. Yoo karaan sun isinii ulfaatee nageenyi isin jidduutti bu'u kana dhabu taate siifillee karaan bal'aa isaafillee karaan bal'aa maal haa ta'u wal cinqitanii isin jette. Meelaal
ati kaweessa narra kaatee sa'aadaa hiikuu qabda jettee Abubakariin doorsisaa turte, Abubakariin cinqaa turte. Isiin har'a gabbaatee isiinuu akkana jettee kalee jaarsa kiyya ganamaa ture. Abubakariin tala tana hiikuu qabda hin jenne yoo dandeessa siin jette laal bilchina isii maashaallah. Yoo dandeessa walitti deebi'a atii fi inni jaarsaaf jaartii walii jiraadha yoo dadhabda walii cinqinaatii wal dhiisaa siin jette. Mee laaligaa. Odoo ati hamtuu yaaddu far'allee isiin obboleettiin teenna saadaan haati ilmaanii toltuu si yaadaa jirti. Hayaata Abubakar keessaa hin bayinii dandeettu wajji jiraadhu dadhabdu wal dhiisii siin jette. Sila akka ati yaadde san isin yaaddee isinlee har'a gabbaateetuma intala tana argaan danda'u yoo yeroo gabaabaa keessatti hiitee nan agarsiifne Abubakar anaaf sii jettee dhaadanne laata. Hayyummaa jechuun akkana. Dubartii hayyuu jechuun akkana maashaallah takkisii tana rabbiin haa baay'isu. Achi teettee hammeenya ati irratti yaaddu san illee rabbumatti ol dhiiftee ammallee jaarsa kiyyaa fi keetii mashaakilan godhini sa'aadaa inni hiikun jiru anaaf inni immoo addaan hin baanu yoo addaan baane silaa gaafa durii gaafa ati dhuftee itti heerumtu san adda baane waan adda bahuu kennaa hin yaadini. Garuu mootuyyuu ofii keetillee mataa ofin dhukkubsiniitiin nagaan jiraadhu Abubakarii wajjinii nagaa isin hawaasin jette. Jaalala isin sii qoode nagaa isin sii hawwitu kan ati hawwuu fi dadhabdee har'a obboleettiiti. Wallaahi wabillahi hawwii fi dadhabdee jechuudha. Bira tartee gamaa gamanaa nama maaxartee waan ati jette guutuu dhageette obboleettiiti. Itti qaafachuu qabdaa turte silaa waan sa'aadaa dhageette san. Funyoo sitti dhaadheetiniin akka ofii kiyya barbaade si godhaa jaalattee odoon taane mirreeqfi anfitti wajjin bultaa akkamitti jettaan isin jette yoo barbaade si wajjin bulaa yoo barbaaduu baate si dhiisa. Lakki mirreeqfi si wajjin buluuti kaleessa situ itti dhufee ka'ii deemi isin hin jenne kabaja si hambifatte ammallee. Kabaja si hambifatte saadaan ammallee. Wallaahi akkamitti akkana jettaanii siin jette malee ati baalage ati maali ati kasi jettee arraba sitti kenne sila arraba sitti keetti odoo akkuma yoo asi arrasitellee sila saadaan har'a haati ilmaanii tun haqa qabdi haqa isiiti wallahi billahi. Egaa odoo isiin akkanatti garaa laafummaa jabummaan obboleettiiti jettee si amantee har'a ati hamtuu irratti yaadaa jirtu kanallee toltuu si yaaddu ati hoggaa gaddeebittee akkana yaaddu yoo si arrasitellee saadaan haqa sitti qabdi maa arrasite saadaan namni jedhuun hin jiru jechuudha. Situ karaa itti balleesse situ uduudha itti cabse situ kaleessallee jaarsa isaatti dhufee heerumee har'allee mootiyyuu isii tana hiikuu qabdaa jetteeni sharrii itti yaadutti jirtaa jechuudha. Bofa afaa jalaa itti taate bofa afaa jalaa of jalaan argan hoggaa inni summii namatti facaasu akkasitti taate jechuudha. Mee deebii dhaabbadhu of laali obboleettiiti yaanarrallee sillee si bogorsaa sa'aadaa ta'e namootiyyuu haadha ilmaanii atillee galatoomii ulfaadhuu gabbaatee yaada ganaa kanaa icciitii hedduu nu baaste. Kanaaf ammallee namni guutuun si kabajaa si eebbisaa ati intala barakaa qabdu intala safuu qabdu ammallee safuu sirraa turu intala imaana qabdu imaana rabbi siya kennu sabrii akkasiif kennee kana obboleeyyan kenna dubartoota guutuu addunyaa kanaatti irra jirtu ijoollee Oromooti rabbi sabrii akka keetii kana kennu namni hedduun sirraa barata jedheetiin abdadha. Ani gara kiyyaa maqaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaatiin hedduun si galateeffachuu barbaada. Har'aawwan dhufee haga kana sheer ati naa godhaa jennaan yoo silaa si tuffattee akkuma bilbila sirraa kaasuu diddeetan bilbila sirraa kaasuu didde viidiyoo keellee kan laalle taate viidiyoo kiyya Sa'iidaan irratti haasa'e jettee waan akkasitti fudhattuuf diina ofii waan na godhatteef kiyya kana laaltee meebii dhaamsi ati dhaamte bira gaazexeettiin viidiyoo kana maxxansuuf dirqame akkasitti sheer ati jettullee ani biraan sii gaheetiin jira obboleessa keetitti akkanaatti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa isinillee mootiyyuu hedduu naa galattoomaa naa ulfaadha warri saadaa bira dhaabattanii saadaa deeggartan kabajamtoonni hordoftoota kiyyaa akkasumas hordoftoonni isinillee hedduu nuuf jiraadha nuuf galatoomaa isinii jenna ammallee waan saadaa gammachiisu waan isin aarre yaada keessan koomatti jalatti barreessa fi isiniin jedha hanga viidiyoo biraatiin rabbiin walitti nu deebisu bakkuma jirtanitti nagaan haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.